qabannee isiniif dhiyaanneerra. Keessumaan kunis ofiisaa isinitti himee afaan gabaabduu wajjin goonu ta'a. Isin immoo hordoftoonni keenya miidiyaa keenya kana subscribe, share, like gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaan affeerraa keenya hanga dhuma sagantaa kanaatti akka nu wajjin taatan abdii guddaa qabna. Galatoomaa. Itti aansuudhaan yerootti keessumaa keenya wajjin wal baru ta'a. Inni ofiisaa nu barsiisee maqaasaa, iddoo dhaloota isaa maal akka baratu erga nu barsiisee booda afaan gabaabduu wajjin goonaa. Keessumaa keenya bakka nagaan galaa miidiyaanii keessummaa keessan nagootanii na kabajanii waan na affeertaniif guddaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Taansee akkuma inni jedhee maqaa kiyyaa ibsuu fi ani maqaan kiyyaa Barataa Ifaa Xaafaa jedhama. Maqaan masoo kiyyaa immoo Cululleedha. Kanan dhaladhee godina Shaawaadha. Aanaa Bunaa Genne Barat. Amma kanan jiru Yuunivarsiitii Jimmaatti barataa bulchiinsaa fi qorannoo misoomaa waggaa 3ffaan barachaa jira jechuudha. Keessummaa keenya Ifaa Xaafaa wes Culullee Shaggar. Mucaan kun irratti Hamuusii Culullee Shaggar dha. Asumaan firoomsadha jechaa mucaan kun dhugaa barataa governansii waggaa 3ffaa mucaa qaxaleedha. Baga nagaan dhuftee iddoo jennee fi yeroo jennatti waan karaa miidiyaa keenyaa dhufteef guddaa si galateeffachaa afaan gabaabduu kana wajjin gochuuf waan fedha qabaatteef guddaa eebbifamsiin jechaa afaan keenyaa itti fufnee wal wajjin ilaalla. Gaafiin ani lakkoo tokko irratti qabadhee jiru dhaloota qubee jechuun siif maal jechuudha? Dhaloota qubee jechuun siif maal jechuudha? Waan jedhudha hin ka'a. Ayyee galatoomi gamme dura deebi'ee galatoomaa isin jedha. Dhaloota qubeen jechuun maal jechuudha kan jedhu bira ga'uudhaa fi dursa qubeen maal akka ta'e xiqqoo ishee dubbachuu barbaada. Saba tokko keessatti sirriitti barreeffama isaa qubee taansee eenyummaa saba sanaa kan ibsu alaabaan, taansee afaan saba sanaa, eenyummaan saba sanaa, aadaan saba sanaa, isaan kun wantoota barbaachisoodha. Important of elementoota barbaachisoo kan ta'an saba tokkoof sabni tokko saba ta'ee akka itti fufuuf akka sabni tokko saba ta'ee akka beekamuuf wantoota barbaachisoo keessaa tokko qubeedha. Kanaafiyyuu dhaloota qubee ibsuun dura qubee ilaalla. Xiqqoo barataa afaanis miti waa'ee qubee akkasumas beekuu baadhe garuu ani akka nama fayyadamaa qubeetti. Qubee jechuun wantoota ittiin bu'amu nyaata jedhu barataa keessaa tokko. Qubee fi oromummaa gargar baasuu hin dandeenyu. Qubee fi saba kana gargar baasuu hin dandeenyu. Yoo qubeen jiraate sabni kun jiraata, yoo sabni kun jiraate qubeen jiraata jechaadha. Saba Oromoo gaafa maqaa dhufnu qubeen adda baasuu irraa hin dandeenyu. Kanaafiyyuu qubeen saba Oromootiif elementii baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Kanaafiyyuu qubeen immoo maal barbaada? Afaan saba tokkoo guddachuu barbaada. Addunyaa irratti ta'ee lookaalii, intarnaashinaali beekamuuf qubeen guddachuuf nama barbaada, saba barbaada, miidiyaa barbaada. Kun hundiyyuu qubeen yookiin immoo eenyummaa saba tokkoo akka guddatu kan godhan keessaa tokkodha. Kanaafiyyuu dhaloota qubee jechuun anaaf umuriidhaan daangessuu hin danda'u. Dhaloota umurii 20 gadi jiran 30 ol jiran akka jedhee umuriidhaan daangessuu hin dandeenyu. Garuu dhaloota qubee jechuun anaaf dhaloota eenyummaa isaa beekuu jechuudha. Dhaloota eenyummaa isaa beekuu, dhaloota itti gaafatamummaa isaa beekuu. Ani Oromoo ta'ee hamman jiru keessatti sabni Oromoo maal irraa barbaada? Itti gaafatamummaan koo maalidha? Ani saba kanaaf itti gaafatamummaa maalan qaba? Amman lafa kanarra jiraadhee too darbutti saba kanaaf maal buusuun qaba? Maal kaayee dhalootaaf darbuun qaba? Jedhee namni beeku kamiyyuu dhaloota qubeeti jedhee waamuu dandeenya. Kana gaafa jedhu maanguddoo waggaa 50 olis taanaan
as keessatti hirmaatedha taanaan dhaloota qubeeti jechaadha. Kanaafiyyuu anaaf dhaloota qubee jechuun nama eenyummaa isaa qabu. Nama sabboonaa ta'e jechuudha. Sabboonaa gaafa jennu baay'ee sabboonummaa isaa tiyoorii miti, sabboonummaa isaa piraaktisii. Sabboonummaa isaa piraaktisii gaafa isin jedhu anammaa kuni haadhaadha. Kana waan hin keewwateef sabboonaa ta'uu hin danda'u. Sabboonaa ta'uudhaafanii wantoota ani ittiin narraa ibsamu calaqqee narraa ifutuuni sabboona na taasisa malee ani saba Oromoo keessatti waan dhaladhe yookiin immoo aadaa saba sanaa waan beekuuf yookiin immoo aadaa saba sanaa waan keewwateef sabboonaa ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu sabboonaa ta'uudhaaf itti gaafatamummaa sabaa qabaachuu qaba. Waan sabni narraa barbaadullee gahee sabni kun narraa barbaadu dargaggeessa irraa maaltu barbaadame jedhee beekee waan dargaggeessa tokko irraa barbaadamu yoom taasise sabboonaa ta'uu danda'a. Sabboonaa yoom ta'e immoo dhaloota qubeetii jechaadha. Kanaafiyyuu walumaa galatti anis taanaan atis taanaan dhaloota qubee ta'uudhaaf wantoota nurraa barbaachisan wantoota sabni kun nurraa barbaachisu karaa seeraatiin yoo guunne dhaloota qubee ta'uu dandeenya jechuudha. Ayyee guddaa galatoomii akkuma ati nu kaaste ifa waan nama walitti qabata wanti kun dhalootaaf qubee jette. Egaa dhaloota kana booda qubeen jira jechuudha duuba isaa. Walitti nama qaba jechuudha wanti argite. Yeroo baay'ee dhaloota qubee gaafa jedhamu dhaloonni sammuun isaanii fiigee akka dargaggootatti malabetta. Akkuma mana ibsuuf kaaftee dhaloota qubee jechuun dhaloota eenyummaa ofiisaa beekee jechuudha. Namni tokko amma Oromoon erga dhalatee takkituma dhalateen afaan isaa kana qubee ni hiikkate beektaa. Saba kana adda baastee dhaloota fi qubee adda baasanii ilaaluun baay'ee ulfaata jechuudha. Dhaloota qubee jechuun qubee kanaan afaan isaa hiikkatee qubee sana fakkaata jechuudha. Kanaaf qubee isaatti buutee dhaloota sanatti buutaa jechuudha beektaa gar tokko. Kanaaf guddinni isaa wal qabata. Kanaaf dhaloota qubee jechuun akkuma jette dhaloota eenyummaa isaa beeku jechuudha. Dhaloota eenyummaa isaa beeku jechuun eksternaalii wanta haalarraa nurraa mul'atu kana bichaa otoo hin taane guyyaadhaa gara guyyaatti wanta nuti goonu jechuudha. Sabboonummaan guyyaadhaa gara guyyaatti saba kanaaf wanta nuti goonu. Waan abbootiin keenya jalqaban sana fiixan baasuudhaaf wanta nuti goonu akkuma qubeen kun dhiibbaa guddaadha fi gatii guddaa itti kaffalamee dhufe akkuma kana qubee kan keenya kana duuba akkuma qabsoo hadhaan jiru nus immoo akkuma kana saba keenyaaf wanta hadhaadhaan nu bira ga'e kana akka dabarsuu qabnutu natti dhaga'ama. Guddaa galatoomii dhugaa dhaloota qubee jechuun waan guddaadha. Dhaloonni qubee kanaaf jabaadha. Eenyummaa keessan kunuunfadha. Waan keessan dabarsanii namatti hin laatinaa, kan namaattis hin bu'inaa, kan keessan kunuunfadhaan ergaa keenyaa dhaloonni qubee jabaadha. Yeroo hundumaa eenyummaa keessaniif du'a jennaa. Guddaa galatoomii ifa kan culullee shaggar jedhee si waame natti tola. Yeroo baay'ee waan culullee si waamuuf gaaffii lammaffaan akkas jedha.